Akka mul'atan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaan Badrii Yusufi. Tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa finxaaliyyii Amaaraa irratti fudhataa jiruun magaalonni naannoo Amaaraa gara nagayaaf tasgabbii idileetti deebi'aa jiru ji'a mootummaan naannichaa ibsi mootummaa naannoo Amaaraa irraa kibxataa bahee akka jirutti tarkaanfii gama humnoota mootummaatiin fudhatamaa jiruun magaalonni rakkoon nageenyaa keessatti mudate gara nagayaa fi tasgabbii idileetti deebi'aa jiru. Ibsi naannicharraa bahee kun erga labsiin yeroo muddamaa labsamee isa duraa yoo ta'u garee hidhatee mootummaan lolaa jiru faannoo finxaaliyyii fi garee aangoo dheebotee je'anii jira. Ibsi kun dabaluunis tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa hokkora naannicha keessa jiru to'achuuf fudhataa jiruun magaalonni hedduun gara nagayaatti deebi'aa jiru jira. Garuu ammas hidhattoonni faannoo naannoo magaalaa Bahar Daaritti humnoota mootummaa waliin falmirra akka jiran gabaafamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa caasaalee faannoo magaalotaa maadheffatan irratti adda durummaan tarkaanfii fudhataa akka jirullee gabaafamee jira. Akka maddeen gabaasanitti kibxata kaleessaa magaalota akka Bahar Gondar, Laallebalaa fi Dabra Burhaanitti garee faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti lolli gaggeeffamee jira. Mootummaan federaalaa ibsa baaseen raayyaan ittisa biyyaa humna meeshaa hidhatee mootummaa morkataa jiru irratti tarkaanfii fudhatu itti fufee jira. Bu'uuruma kanaan Walloo Kibbaa, Walloo Kaabaa, Himaraa, Shawaa Kaabaa, Dabra Birhaan Kaabaa fi Kibba Gondaritti hawaasni jireenya idileetti deebi'uu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun ni mirkaneessa. Ammas taanaan gareen faannoo magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa Bahar Daariif Gondar keessatti ni argamu jedhame. Erga wixata dabree kaasee immoo handaara magaalota lameenitti raayyaa ittisa biyyaaf garee faannoo jidduutti falmiin gaggeeffamee jira. Erga haalli nageenya naannoo Amaaraa hammaatee tajaajilli intarneetii kan addaan citee jiru yeroo ta'u geejjibni qilleensa fi lafootis dhaabbatanii jiru. Lolli gaggeeffamaa jiru lubbuu lammiilee nagaa galaafataa jira jedhu dhaabbileen garaagaraa mootummaan mariif qophii ta'uu kan ibse yeroo ta'u tarkaanfii garee faannoo irratti fudhatu itti fufuu beeksisee jira. Namoonni magaalaa Finfinnee keessa taa'uun sochii garee faannoo dhaadheessan hidhamaa akka jiranillee gabaafamaa jira. Isaan keessaa hundeessaa miidiyaa Alfaa gaazexeessaa Baqqaloo Alaamiroo ni argama. Jimaata dabre immoo miseensi paarlamaa Itoophiyaa obbo Kiristaan Taaddalee hidhamuu gabaasuun keenya kan yaadatamu. Paartiin Izeemaa yaamicha araaraa fi yaada qeeqaa dhiheesse. Gama biraatiin dhaabbileen amantaa fi waldaaleen siviilii rakkoon naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru karaa nagayaatiin akka furamu yaamicha araaraa dhiheessanii jiru. Manni maree Islaamummaa Itoophiyaa fi manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhaabbileen siyaasaa fi siviilii yaamicha araaraa bifa wal fakkaatan dhiheessaa jiru. Paartiin Izeemaa ibsaa kibxata kaleessaa baaseen maddi nagayaa fi tasgabbii dhabuu toora siyaasaa ifa ta'ee dhabuu hoggansa paartii badhaadhinaa ejjennoo fi daandii hin qabne jechuun qeeqa dhiheesse. Haalli amma naannicha keessatti mul'ataa jiru waan tasa ta'e osoo hin taane jedha dhaabichi bu'aa waldhibdee siyaasaa sababa mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahuu dadhabeen kan kuufamees jedhe. Mufiin waggootaaf ture akkasuma miirri abdii kutannaa naannichaa haala ammarra jirutti geessee jira jedhe ibsi Izeemaa irraa bahe. Komiif yaaddoowwan ka'aniif deebii yeroo kennuu dhabuun walitti bu'iinsa kana fides jedha Izeemaan irra caalaa finxaaliyyiin siyaasaa sabummaa fiixee hordofan mootummaa keessa jiranii fi mootummaan ala jiran walitti bu'iinsa uumaa jiru jedhee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa laafuunis hundee tasgabbii dhabiinsa naannoo Amaaraatti mudateef sababa ta'ullee paartichi ibsee jira. Mootummaaf humni hidhates gara nagaatti akka deebi'an gaafatee jira. Komishiniin marii biyyaalessaa waldhibdeen biyyattii keessatti mul'atu haal duree tokko malee dhaabbatee garaagarummaan yookaan ammoo gaaffii kaan mariidhaan akka furamaniif yaamicha dhiheessee jira. Dabaluunis qaamota dhimmi ilaallatu walitti fiduu ajandaa adda addaa irratti mariisisuu fi mariidhaaf haala mijeessuuf qophii tahuu beeksisee jira komishinichi. Oromiyaa keessatti kitaabileen sirna barnoota haaraa miliyoonni 2.5 raabsamuuf qophaa'anii jiru jedhame. Akka biiroon barnoota Oromiyaa beeksisetti bara barnoota haaraa kanatti Oromiyaa keessatti kitaabileen miliyoonni 2.5 maxxanfamanii raabsamuuf qophaa'anii jiru. Hanqina kitaabilee barnoota barattoonni qaban hambisuuf kitaabilee raabsaman miliyoona 11tti ol guddisuu biiroon barnoota Oromiyaa mirkaneessee jira. Kitaabilee bara barnoota haaraaf qophaa'an kanneen naannichatti kitaabilee raabsaman
miliyoona 11 gahuu itti aanaa biiroo barnoota oromiyaa kan ta'an obbo Ifreem Tasammaa maddeen biyya keessatti himanii jiru. Ammas taanan baay'ina kitaabilee barbaadamaniin yoo ilaalamu gahaa miti kan jedhan obbo Ifreem rakkoo kana furuufis waggoottan 3 dhufanitti karoorri hojiirra oolfamuu qophaa'ee jira jechuun dubbatan. Oduu biyya alaa keessaa immoo Yugaandaan madda anniisaa ijaaruuf biyyoota Raashiyaa fi Kooriyaa kibbaa waliin waliigaltee mallatteessite. Raashiyaa fi Kooriyaan kibbaa Yugaandaatti madda anniisaa nukleeraa ijaaruu fi ji'a gabaasan Anaaduuluu dhimma kana pirezidaantiin Yugaandaa Yuwerii Museveni walgahii lammaffaa hooggantoota oomishtoota bunaa biyyoota Afrikaa 25 irratti mirkaneessan. Biyyi isaanii madda anniisaa nukleeraa ijaaruuf Raashiyaa fi Kooriyaa kibbaa waliin waliigaltee mallatteessuu dubbatanii jiru. Akka isaan jedhanitti madda anniisaa nukleeraa meegaawaatii 15,000 maddisiisuu 2 ijaaruuf biyyoonni 3 walii galanii jiru. Akka pirezidaantichi jedhanitti Yugaandaan qabeenya bishaan humna elektirikaa gahaa ta'e maddisiisuu qabdi. Kanaaf teknooloojiiwwan haaraa babal'isuuf tumsa dabalataa ni barbaachisaa jedhan humna anniisaa nukleeraa gabbisuun murteessaadha jedhan pirezidaantiin Yugaandaa Yuwerii Museveni. Firga daawwattoota keenya oduun ammaaf qindeessine sangammaa dhaggeeffattan ture. Bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbu gaachana keenya